Marzii nyaatinaa marzii ilmaan keessanii nyaatinaa viidiyoon kun fayyaa keessaniif hedduu murteessaadha waan ta'eef laayik godhaatii nama hedduu bira akka gahu godhaa fayyaa ilma namaatiif wanni kun hedduu murteessaadha saamunaa ilkaanirraa dubbannaa iccitiilee kana warshaaleen akka nu beeynu barbaadan keessattuu warri dhihaa akka nu beeynu barbaadan li'annahu ikoonoomii guddaa isaan harkatti qabna waan ta'eef jechuudha harramee waa'ee qulqullina ilkaanirraa haa dubbannu biizinasa guddaa sadarkaa ol aanatti akka addunyaatti galii guddaa argamsiisaa jiru keessa doktorotaa fi namoota garagaraatiif fayyaa ilkaaniitiin wal qabatee wantoota promoshinoota hedduu dhufanidha. Mee awwala akka islaamummaatti ilkaan akkamitti haa qulqulleeffannuun ajajame. Akka amantaa muslimatti namni tokko eega islaama ta'ee Rasuuli sallallahu alaihi wasallam osooni isinirratti ulfaataa sodaachuu baadhee tokkoon salaataatti akka gartee waajiba isinitti godhaa jedhan dhiqannaa ilkaanii yookiin immoo ilkaan kana qulqulleeffachuu suwaaqa jechuu laakiin garuu bara Rasuula sallallahu alaihi wasallam suwaaqni yeroo sanitti fayyadamu ifaan ifatti suwaaqa mukaati malee keemikaala tokkollee hin fayyadaman fayyaan ilkaan isaanillee eegamaadha yeroo ammaa kana garuu wanti lama kaansarii kokkee fi akkasumallee dhukkuboota lakkaaya anin fitne wanni lama nama galaafataa jira tokko saamunaa ilkaaniiti inni kun immoo wanni chaapistingidha chaapistingii diimaa warri dibataa jirtan jechuudha akkuma nama marzii hidhii keessanii dibateetti beekaa andeengadda wayitaana sitti dalagu chaapistingii akkanatti dalagadha isiniin jiru namni hedduun koomantii irratti dhufee maal goonaa kuni supermarkeetti marayyuun jira waan hedduu jechaa turtan keemikaal firii fi keemikaala qabu wal madaaluu miti hidhiitee santa diimattu argitan malee waan dhukkuboonni kun isiniin qabateetiin dhufaa jiru isiniin argin dhukkuboonni kun isiniin qabatee dhufaa jiruun argitan isin immoo hidhiin isin diimachuu qofa wayitoo hin bareedullee amma mee as aanatti koodii iccitii tokko isinitti taa'imu yeroo saamunaa keessan bitattan jechuudha viidiyoo akkana dalaguun yoo dhiibbaa qabaateelleen hin beeku maaliif yuutuubaan faaraa waan ta'eef garuu fayyaa keessaniif dirqama jedhee isin hima koodiin isaa kana saamunaa ilkaanii saamunaaleen kun Itoophiyaa keessatti hedduu widdiidha kan daa'immanii fi kan nama guddaati bataam wuddinaw garuu ani saamunaan dirqama kana ta'uu hin qabu koodii maan isinii hima kolgeetii maali signaalii leelaa nagallee waan ichilaa sun rakkoo hin qabu laakiin immoo koodii isaa isinitti hima akka isin addaan beektanii fayyadamtan I recommend you to use aadee stick aadee akka fayyadamtanii recommend isin godhan akka lu'ulu'aatti aadee muka aadee jedhamu suwaakaaf akka isin fayyadamtan recommend isin godha isin egalee haa ta'u garuu fayyadamuu qaba waan yoo hojjettan taate saamunaalee akkamii akka isin fayyadamtanii just isinitti hima amma koodii isin laaluu qabdan jechuudha ingredientiilee isaan ofii isaaniitiin misxiraan haasahan misxira kana garuu akka addunyaatti namni percentii 90 hin beeku nam percentii 10 yoo ka beeku ta'e jechuudha so saamunaa kamillee wayita bittanii waan asirraa tana hunu argitanii bifa kana laalaa kaameraan natti abraqarraqu jira addaan bahee mul'ata bifa kana laalaa Senegalee bifa kana bifa afurtu jira gurraacha jira diima jira magariisa jira ammallee akka bulee wahiitu jira mee takka kana isin haa himuti yoo ni bifni as biraa kun gurraacha ka ta'u taate is full of chemical gutumaan gututti keemikaala yookiin immoo percentii 90 keemikaala jechuudha kun yoo gurraacha ta'e bakki kun so kanaafuu keemikaala ka ta'e san hin fayyadaminaa dhiisaa ilkaan keessaniif bataam namni godhachuu by the way sababa afaan nama ajaa'ullee ka ta'u sababa ilkaan nama uqurachuullee ka ta'u saamunaadha irra caalaan isaa osoo afaan keessan akka rasuulli jedhe sallallahu alaihi wasallam adada salaataatiin suwaakaan ka fayyadamnu taateeti silaawaanuu waan kanayyuu nu barbaachisu ta'e laakiin garuu namni hedduun hin beeku fayyadamuu isinii galee kanaafuu nama maal jedha gurraachi keemikaala akkuma jirutti keemikaala qofa isinii galee soo kanaaf wanni gurraacha asirraa qabu akka hin fayyadamne lammaffaa kana hunu akka waan bulee kana ka jiru kan jechuudha kuni percentii 50 qoricha percentii 50 immoo wanni iswaat yookiin immoo bakka ataakiltii nyaata wantoota nyaataa fi waan kana fakkaatan irraa dalagama kun jechuudha bulee yoo ka ta'u ta'e bifni isaa isin mul'ate
kun immoo magariisni hundi isaa kan amma osoo argattanii atakiltii irraa dalagama. Atakiltoota isin jedhu waan nyaatan keemikaal firiidha kun magariisni isaadha keemikaal firiidha isin galee keemikaala hin qabu dhibbumaan dhibbatti waanuma nyaatan irraa dalagama. Kun hedduu expensive dallee yoo argattan bareedaadha. Magariisa kan yoo magariisa dhabdan bulee yoo bulee dhabdan diimaan immoo persentii 50 qoricha persentii 50 immoo keemikaal 50 qoricha 50 keemikaala bulee diimaan gurraachi keemikaala irra caalaan isaa buleen persentii 50 qoricha 50 tsuwaatiidha yookiin immoo atakiltoota kuduraa maal waanuma nyaata irra dalagama. Magariisni immoo wanni irraa dalagama full of atakiltii waanuma nyaatan irraa qofa dalagama. I recommend this one. Kana recommend yoo argattan kan magariisa jechuudha. Yoo dhabdan immoo lammaffaratti kan yoo kana dhabdan diimaa gurraacha garuu hunda tattakkamuuti. Ilkaan keessaniifillee fayyaa keessaniifillee gaarii miti jechuudha. Saamunaa ilkaanii kana eega fayyadamtan booda immoo sirriitti bishaaniin moxomoxa afaan keessan keessa shafaati gadi nagaa maaliif isin irratti kaafu baakteeriyaa waliin achumatti wal horeetiniin indoom dachaadhaan isin dhiqattan caala dachaadhaan wal horee ilkaan keessan isin tortorsuu danda'a waan ta'eef ani mukkeenan akka islaamummaatti rikomandu godhu muka aadee jedhamu jira. Mukni sun naannoo gammoojjii jira mukkeen san fayyadama yookiin ani baqa istiikii makan ammalee saamunaa ilkaanii pilaastika kan ji'aan jijjiiruu qabdan. Miknyaatuum maayikiroo pilaastikii waan qabuuf garaa keessanii yoo seenu ta'e it affect your life. Jireenya keessan affect isin gochuu danda'a. Adada akkana hiiktanii maayikiroo pilaastikii ofirraa qaba pilaastikoon isin jechuudha. So san akkas godhaa arraba keessanis sirriitti dhiqachuu barbaada. Namni hedduun ilkaan malee arraba hin dhiqatu. Wanni kun baay'ee fayyaa ilma namaatiif waan baay'ee murteessaa ta'edha. Yaada wanni kun yoo full of keemikaalii ta'e ka isin fayyadamtan afaan kee keessatti achiin gaddaree tiraawwatii asii wanni kokkee kaansarii kokkee kana koos gochuu danda'a. Sigalee keemikaalii kun affect gochuu danda'a kokkee keessan yoo isin saamunaa maaliin of keessan baasin. Kanaaf itoo jettan immoo saamunaa ilkaanii manatti dalagamuu danda'u. Kanama zanjabiila loomii irdii walitti dabalamee kasala kanarraa dalagama hedduutu jira isinii himuu danda'a. Yaada keessan laalee jechuudha. Har'aaf kanuma garuu viidiyoon kun yoo isin bira ga'u taate laayik godhaatii namoota hedduu bira haa gahuuti. Baay'ee icciitii akkana akka namni walii himee dhugaa wal barsiisu hin fedhamu. Maaliif jennaan yoo namni waan kana bituu kan dhiisu taate kaampaaniin sun ni kasaara. Kaampaaniin kamillee immoo kasaaruu hin fedhu. So kasaaruu waan hin feeneef dhugaa akka manni beeku hin fedhan. Kanaaf isin viidiyoon kun yoo isin bira ga'e laayik godhaatii nama hedduu bira akka ga'u godhaa. Almost hanga dandeettanitti daa'imman teessan xixiqqoo warroota gurguddaa hundi keessaniyyuu ilkaan keessan yeroo dhiqattanitti saamunaa itti fayyadamtan sirriitti ilaalaa. Ammallee yoo ilkaan isin dhukkube buqqisuuf jarjaruun duratti laalaa itti ilaalaa. Kanaafuu ilkaan kun sammuudhaan walitti jira waan ta'eef ana isin dura na dhukkubee ilkaan sadii akkas ofirraa sadii moo afur yeroo takkatti ofirraa baaseera. Awoo kana keessa jechuudha. Mataa hedduu isin miidha ilkaan adada isin irraa buqqa'uun jechuudha. So kanaaf qulqullina ilkaan keessanii ganamallee galgalallee eeggachuun fayyaa keessaniif waan baay'ee murteessaadha. Mee piroodaktota waalummaa isaa beekuu barbaadan jala kana naa barreessaa dhufeetiniin maalii isaa isinii hima. Inshaallah viidiyoolee akkanatti faayidaa qabeessa jedhee yaadu dhufeetiniin isinii hima isin immoo irraa fayyadama namoota hedduu birallee akka ga'u gahee mataa keessanii akkanaa bahattan ganumaaniin isin gaafadhaa. Saamunaan kalorii 4 dhufa yoo ani kijibde naan jedha diimaa wanni tun jechuudha diimaa gurraacha